gurbaan illaanuu nama wanta xiqqoo tanaami siirii gurguddoo lafee namaa caccabsitu hundaa'u taaliiluma quraanuma rabbii kana keessa ayatuma quraanaa kanaan fayyisuu ture jennaa jash aboo falaqee falfaltuu ta'e agarree jirra waan kana akka deemtuunis rabbiin alhamdulillah rabbil alamin furmaata nuuf fidee jira. Kanamma guddoodhaa fixemma. Isin jidduu fitaa itti sin deebitu. Ittiin deebi'u warra booda. Waan akkanaatti ittiin deebitu. Seenu tanama birallee seenu. Tana birallee seentu. Duniyaan moo sirraa hin qabaa. Duniyaan barbaadde ati unii duniyaan barbaadde. Hin barbaadu gana. Dhumaan hin barbaadne. Jaarsa isiitti dhalaan hin barbaadu hin jiru. Jaarsa isiitti dhalaan hin barbaaddu. Michoo tanii jalaan birtu. Jalaan hin abdamiyyoo. Fattaalaati falfaltee si jalaa baafnee jirra. Yaman tana siillaa gujjira falfalaan. Gurbaan jaaltuuf saniitu bakka siiriidhaa itti dhaqee gartee bakka dhalaa akkanuma muka wayin tuqanii dhalaaf jaalachiisanii jira isaatutu gartee akkas godhee gurbaa sana akka jaalattu godhe maallaqa nyaatee jechuudha maallaqa nyaatee maallaqaan bitamee obboleettii ija sadarkaa sanitti itti yaade. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi deeggartoota chaayinaala birraa Oromoo TV yooyyaa akka fuunee ilmaan Oromoodha kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan marti keessanuu. Bikkuma jirtanitti salaamtaanni onneerraa burqee baree isin bira haa ga'u jenna. Akkuma jennee waadaa isinii seennetti waan saniis geessinee jirra. Biiftuu sheekha bira geessinee sheekha si'iirii sittiin goone. Qawma si'iirii bichaa yoo toohida quraanumaan nama shirkii adda addaan daleen jechuudha. Nama du'aadhaan waan kan hundaa sirraa fashalu bira geessinee alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin miciyyoollee fayyise kunoo miciyyoolleen fayyitee jirti mabaleeyyatti. Deebi'ee gara muktaarii tokkootu akkasitti dhufee naa himee dhiyootana miyyoon teessan bilaash akkana dhaattu kan akkana naan jee nama sheekaa tokko bira dheeyne namtichi dawuma gartee quraanumatti qaree taaliiluma quraanuma rabbii kan ayatul kursiyyumaa fi kana qareeti taaliila tokko obaasi jeen akkannee obaafnaan miciyyoon alhamdulillahi maaltumma si dhageemna maaliin jechuu ture isaan maaliin haasa'uu ture jette. Ilaawaan kana dubbii tana dheengaddaan isinii gadhiisu ture miciyyoo dheengaddaa geessinee ganama silaa asrii isinii gadhiisu ture aruuza tokko qabna aruuza intala anas turre tokko sanjala irraa jechuudha sanillee viidiyoo mara gadheesse. Sanii jechaan waan kana isinirraa naseen irraa Ahmad Kaayilleen haasa'ee jira obboleettisaa rabbii fayyisee fi rabbiin laffaatii teenya lafan buufne alhamdulillahi rabbil alamin. Obboleeyyan kiyya mucaan Najjaashiyaan kun namnummaan waan kana keessa asitti hojjeta. Namnummaan si'iirii waan si'iiriitiif kana deddeema. Jallaan namaan jira. Ka ilmoo namaatii yaadne ka luqmaa isaa garaa isaati yaade jechuudha. Arra intala xiqqoo tana obboleessa siitti akkasitti jijjiiree obboleessii dura ta'ee miciyyoontu waan hin taane haasoite. Dhiifama biiftuu ana sirra beheetiin waan akka nama si taatee ati waan kana maraatu jirtuufitti si lolaa ture sirratti waan dhiichaa ture jechuudha. Tamta akkanaa isaa dhufte jee. Arraan tan rabbi haqa baasuudhaaf ammaxaqqii obboleessii sii ta'uu an hin beekne dhumatti obboleettii ammaxaqqii ta'uu ammaxaqqaayii ta'uu. Akkasittiin dhaqee waan kana ammaqaa itti himee waliin geessine furmaata micoota naa agarre alhamdulillah rabbil alamin ani soon hin beekiniin irra duulu ture. Dhiifama biiftuu teenya ati namaatutu waan kana hunda sirratti hojjete malee ati fedhii teetiin akkan taayin amma naa galte. Hordoftoota keenya waan ajaa'iba nattee jira. Hogguu dura sheekha bira dhaynu sheeyni du'aa itti godhee jechuudha. Sheeyni du'aa itti godheetiti quraanuma waan itti qara'eetuma du'aa godhee taallee bishaan obaase. Miciyyoo ati dhiir jaarsa namaa jaalatta jaanii akka binan hay jaarsa namaa maali anni maraa dheeteen hogguusaniin gammadeen alhamdulillah miciyyoon hogguu quraanitti qaraamtee bishaan taaliilaa san dhuyde hay jaarsa namaa kamaali anni maraa dhee maan naan jaarsa sheetichi naan jette beete hogguu annaa galte dubbiin if keessa qofleetumaan fi alhamdulillah rabbil alamin dubbiin adda baatee jechuudha. Abdiinis gele abdii qabattee isiinis miciyyoonis alhamdulillahi rabbil alamin namni akka fedhe si yaadu rabbiin sitti yaadu miciyyoon namaallee fayyite arra Najjaashi dachii laaqee kee namni akka wal gotu akka wal galaafatu godhee kee mucaa fitnaawaa
Kaalee akkuma tasaatti najjaash kunu dhufe bikka aruuza keessa jirra garuu waan hin godhuun qabu xiqqoo taa'ee kute ani wanni keessa dhufe ammaas taanis laaqee waan moyin quba waami miiciyyoo namaatti akkas godhe ammaas aruuza kana waa godhu dhufe dhiiroo jeetiin takkitti waan ni jeeyanumaatti waan ni jiru inni nu deemeewu isaa fi namaa wajji dhufe mucaan kun mucaa ajaa'ibaati maal namni kanaa boona jaashi waan akkanaa kan arraboota sarratti hin dhageen miiciyyoo xiqqoo tan akka malee goote alhamdulillah rabbiin mallee lafatti hin darbine dawaan mul'ateef waan nama akkatti walitti buusaa nama walitti buusee waa jidduu nyaadhaa dantaa nyaata keetii teechee dantaa maallaqaa teettee bo'aati humna qabdaa dalaga dhufa mee nama wal jaalabsiiftee si'irii godhuun tun dura akka haraam taateen beektooti himjaa dhaaphu si malee kabiraan jiru iddoo wannummaan duniyaan jettuuf jaarsi xiyya dhiyootan maallaqaas naffiduu dhiisee iddoo sitticha guuru jira micoo jaalate alhamdulillah rabbi isiinillee dandeessee qabachiise miciyyoolleen dawaan mul'atee fi garuu wanni kanaa kun ati ilmoo xiqqoodha wanni kanaa kun si galaafatti adabadhu taa'e deera xiyya naqaan siima adabadhu taa'e waan sirraan fakkaanne waan maqaa keetiin tolleef gurguruu jirtaa baratee dhugumatti gartee naa fi duniyaa an waan akkanaa itti hin deebi'u kana Ayyee. anaa fi nu gidduu ilaaltee tanaatu boodaa dubbiin isii xumuraati himmatu. Ayyee. Sayyiduma amma jettaa akka isiin jalan deemni niin godhaa duniyaan natti araarsii waa laayixee aboo ati hafa caban yookaan walitti araarsanii hafa caba galan malee ati kanuma sanaa tana keessaa hubaasan maalumaaf waan akkanaa jala yaatame wanni kanaa kun ni barbaachisa har'a ilmoo namaa tan akkana godhuun sirraa ni barbaachifti intala xiqqoo san biiftuu san akkanatti waan taan irra yaaddee mucaa kana maallaqa irraa nyaattee mucaa kana bikkan taan itti dheeyxee waa tuquuniin waan sirraa fafaa kana dhiisi maqaa kiyya baga rabbi si gammachiise baga rabbi obboleetii ta'e fayyise akkuma waliin beeynu gaa dheegaddallee si dawwaleetiin ture aruuza qabna aruuzaa jira atilleen dhufuun dhaqqabne tanaafuu miciyyoos du'aa kanniif akkumaan jeetti kanniteef alhamdulillah rabbil alamin miciyyoon kun arra waan bareedduu irraa dhaga'u jira arra sirra teessee ati na jaalattee ati jaalatteefin heerumaa hoggeettu niin gammadeetiin viidiyoo tan ol anis waan raawwatame hunda beekee osoo hin ta'in dogongoraan namni akka malee na godhee akkaan ofirraa hin beeknetti akkaan obboleessa kiyya hin kabajne obboleessa kiyya afaan irra jabaadhee itti dubbadhu hunda na godhanii kana hunda kana godhe ilma namaati ammaan ifarkee waan hin keessa jiru hundaa'u hin beeku ture ammaan bayyanadhee dukkan irraa maaliif laffaatii teenya lafaa hin buufne rabbii balloo show galatoometilleen galatoomi waan kana balloon jidduun lafa jira asiifichi fiigee wanni kanaa kun isin bira bareeddumti waan gadhiisu malee waan keessaan deeme naafannuu keessaan deemne waan kana jala hordofaa turre jechuudha ta gadhiifnu malee tanumaafuu alhamdulillah balloo show mirga dhala dubartiiti rabbi haa jiraachisu ammallee balloo nu jiraadhu waan kanaati itti na kaase aboo an akkanaa kanaa jira jeesiitu natti iyye waan kanaas itti na kaasee na haasofsiise hunoo gaa dubbiin an miciyyoo duraan loluun tureeni dubbii eegismoodhaan if keessa deebi'ee hayyee miciyyoon xiqqoon tun guyyumaan dubbiin tun guyyaa sana agartu guyyaa obboleessi dura teessee ani abadan karaa wanni abdiin dhufte waan fedheen raafaa takka hin beeku obboleessumaa hin beeku gaafa jettaniin if keessa deebi'ee ni rifadheewu akka waatti godhaman miciyyoon tun lafaa miti wallee wahiituu dhame najjaashii waan kana fattaalummaa keessera nama deemee qoradhee bu'aan kana gaa abdii fi najjaash waluma jala oreenii najjaash kun akkanaatiti mumkin shakkinee naan jaan sababa sanarrattiin amma qaayii dhaqee aboo sheeka akkanaa jira sheeka si'irii hin goone sheeka qura'aanuu bichaa qaroo karabbii sii godho siin joo naaf beekan kan jenne qura'aanuu godhee taalilaa fi daawaa liqqoo godhee kannuuf kanaa jiraa je'ee mareedheen jechuudha agartan viidiyoo marrenaaf inni keessatti akkasittiin if duuba deebi'ee isumattuu miilaan dhaqee qaamaan akkasii waan kana geessine miciyyoon hogguma dura dheeytuu alhamdulillahi rabbil alamin namichi bishaanii taalila qara'ee obaase miciyyoo jeen nagee gaafatee maqaan kee jeeni biiftuu dhetteeni akkami jaarsa namaa jaalatta jaanii ati maal ijoolleedha innaan hay jaarsa namaa kan hin jaalle an jaarsa namaa jaalachuu ni maraadhe hogguetu an dubbiin naa galte
akka bikkatu wanni tun jirtu jechuudha. Alhamdulillah keessa jeetumaan calji alhamdulillah kunoogaa laffaatiin teenyisan lafan buune alhamdulillah rabbil alamin nuu baate akkasitti naafi maqaayin obboleessin geessine miciyyoo. Alhamdulillah rabbirraa hambisee amma guyyaa tokko baase gaayii kalee eegalee fi arraa so baase boruu fi kanatti miciyyoon tun gaa alhamdulillah rabbil alamin ni qulqulloyteetee yaada dawaa sheetichi illaa guyyaa sadii bishaan qaamaan dhiqattus dabba adii litira kudhanii kana nu kanneetti qara'ee bika xaaraatti arga jure sangaa tartiibaan goonaan maqaa hin san eegee goonaaniif obboleessi ni fiyyiti ji'eetii yaada rabbi wajjin hangirra jiru kun ni fayyida ammallee irraa haate alhamdulillah hanganumaa of beeku jechuun obboleessi kiyya hafedhe naa kannu jechuun laal farqii meeqa deera dheengadda gizeettu gartan hordoftoota ani abdii dhabuu manna wanni feete san dhabamu nariiraa gaafatsanii fi amma laala obboleessa kiyyaan qaalii kee harkan darbu hafeete na kannii jettee jechuun jontun. Alhamdulillah gammachuun talaa olii nafne jechuudha. Karaa kiyyatti gammachuun tanaa olii hin hafne ifaajeen teenya talaffaanes tayaatu jirrus nuu mijjoote nuuf taate balloo sha'u galatoometillee duniyaa atillee baga rabbi jaarsa kee nagaa sii deebise aboo abdi dhaamsaan sii qabaan jaartii tee bareeddan osoo qabdu haadha ilmaan keetii irratti waan akkanaa kana namni haana jaalatuuf maallaqa baasuu san maaltu fide dubbii tana jalaan hamnu mallee maallaqa baasuu san maaltu fide naa himee jaartii teetti irratti dhalaa biraa jaalachuudhaaf nama nyaachiftee mucaa fattaala kana bikka kanaan hojii dhaqeetteeni mucaan gaa duraanuu wallee faraansaa bikka kanaa deddeema bikka kanaa geestee ilmoo xiqqoo tan akkasiif waan ni'ettu godhuun kee kun maaluma akkana fide ati jaartii qabdaa abbaa ilmaanii dadeera kiyya arraboo dirraa fi eegoon akkanaa rabbi nagaa mana si deebiseemi arraboo ifirraa eegoon akkanaa waan silaa namaan geestee namaan waan hin taane gootan san ilmaan keetiin jiraachifadhu adeero mana kee keessatti ol deemee jaartii alaamaalla guurtee takka mana dalagarraa fuute bikka dalagarraa fuute bikka kanaatti akkamitti gabbaata ilma dhiiraa taate mee akkamittu sirraa gabbuuti maallaqa fuutee nama geessuun dhalaa jettee jaartii osoo qabdu silaan qabaannellee hin qabuun jaalachuu hideeti silaan qabaanne bara jaalachuu dideeti walleemcoon jaalachuu dideeti itti godhee jenna jaartii qabda tawaan fakkaasan bareedinaatti namni maashaallah duniyaa osoo sammana jirtuu tabiraa ija dheerachuun akkanaa kun maaltu dee moo najjaashii si keessa kaase mucoon tun xiqqoodha amma dhuftee siifiin kan najeetti si keessa kaase boo waan akkanaa kana magaalaa sanaa tanaan gaddaaftanii dhaabbadhaa ni jaalattaa harma sirriitiin kottu malee hin fuudhin siin hin jennu hara sirriitiin kottu malee namatti waa maallaqa kannitee ilmoo namaa akkan taane godhu waan isinirraa fakkaataati miti adeero naqaan siniimaa duniyaa mee maaltutti hafe ilmaan san sii qabdi maashaallah ilmaan babareedaa san asii achi tamita ati ala barbaaddu gaariin ati ala barbaaddu tami waan kana najjaashumaa uume jaartiin hin kabajjuu boonuti mana kee dhufaa wallaa jaartii si kabajjuu dhabne si kabajjii taa najjaashii uummatee isiin qabdee cafaynaan hin kabajjuuniin fuusajee waan fedhe hasii haasoo malee si kabajji duniyaan haalaan si kabajji nama lafee barbaadanilleedha tuqan malee naman xuytu ofirraa naftu namni kana ta'uun gaarii namni yoo naman xuyne yoo tuqan ka haqa fi irra duudhaaf irraa nafin niin quudhaaf maashaallah tanaafuu najjaashiin waan akkanaa kana keessaa dhaabbatu ni dhaabbata maa namni kanaa boosii hangana jiru wanni kanaa kun sirraa ni tolteeti namni si haasa'uun sirraa bareedaadha sii bareedaa kanaa sii humna qaba rabbi humna hanneef asii waa nama goggootee mumkin kaa sheekaa falaa nama falfalu waan rabbiin jibbe bira dheeyxee waa nama falu hin qaanfatu xiqqoota kalleeti dubbiin akkas taate nuufiftee bara anaatu geesse anaa waan kee kana fashaleetiti hootuutiti weewwee maan fashaltaa jiititi na hojii dhaabbadhu niin fashale arraboota waan as keessatti ta'e adeeroo si qabanna nuti si qabanna bikka takkaa hundeenu dhufneetuma akkuma baalaa itti akka tolchitu si goona akkam irraalta fala rabbii jibbe moo adeeroo fala rabbii jibbe fala rabbii jibbeera sheekha jechuun akka beenu nuti
nama quraana rabbii sii qara'eetuma kitaaban keessa rabbiin dhukkoo buusee dawaa ila buusee quraana keessa wanni hin jirre hin jirtu waa fashalaa jira waan hidhatiniira rabbi jallisee waan hin taaneen dalaga rabbi qaceelchees waan kara kheyrii tiin dalagaa jechuu anaa sheeka anaatu beekaadhan jiru akka nama waan godhu sanitti rawaaniyyi buufna nama caccabsina nama je'uu miti nama dhugaa qabeenuti nama quraan rabbii sii qareetuma tahaliilumaa fi ayat kursiidhaan waan deddeemaniin balaatana facaasu san beenuti rabbiillee san jaalata tamam nama quraan rabbii sii qaree anin beeku rabbii beeka do'a si haa godhu jee waan sii kan wali goggodhee waan kitaaba keessaa sii kan hanga sumoonni beenu malee asii waa wali guduunfee akka maal akkanaa fidi takka hoolaa akkanaa fidi wanni kanaa waan akkanaa xalabatanii beeknamti takka maallaquma isin irraa xalabata maallaqan gara fidaa isiniif hin godha jee isin nyaataa jechuudha karabbiitti urgeesse karabbiin qaceelchee quraanuma rabbii ayatul kursii bishaan tahaliilatti godheetuma rabbii dawaa haa godhuuf anaa miti haa godhu rabbi radhiifadhaa rabbi haa fayyisu itti amanii dhugisiin jaa kana sheeka beenu malee nuti sheeka hin taane akka isin beeytanii kana nillee hin beenu nuus hin barsiisin inshallah rabbi malee waan takkaas waan man godhana deero garuu ati waan akkanaa keessaa ni dhaabbatta dhaabbadhu hordoftoota keenya haalaan rakkas jirtan garuu jirraa du'aayin teessanis taqabbalamte du'aayin isin gootanis fayyaddenu yaada adda addaan nu gumaachuu jirtan asirratti karakkanaa kana ta'uu hin dhabdu anammoo hordoftootuma waan kanaa kana koomantii alatti ogguu kana maa lallaalu yaa micoota namee bikka kanaa geessaa sanumaan na keessa dhufe ogguu amma qaayinis micoon dura teessee waan akkanaa haasatu itti na kaasee waan kana yaadadhee jechuu sheeka akkanaa jira iddoo sheeka quraanuma siqqareetuma rabbi irratti rabbii je'eetuma akkamatti quraanuma siqqareetu haalli osoo baasu waan nama amma dura geessinee jiru jechuudha falaa adda addaa ka biyyan nama godhan kanuma caccabsan kanafaa nama wajji waan dheqee beeku jecha nama rabbiiti akkasin namisa yaadadhee maqaa ittuu dhaquu hin deechuu yaadni keessan kana hunda dalage yaada nu gumaachaa silatti maaliif toltuu ni daleena hamtuu irraa dhaabbanna yaada keessan laallee yaadni keessan haalaan nu gargaaru jira ummata kiyya obboleeyyan kiyya hordoftoota kiyya waan bareedduudha jirtan ammallee akkumatti jirtan kanatti nu tuffaa isin jenna nu hordofaa isiniin jenna hamtuu rabbii isin dhageessin toltuu teenya malee inshallah takkanaati immoo najjaash ati dhaabbadhu amma kaay baga rabbi si gammachiise dastu atilleen baga rabbiin ibsi beekseen siin jaa duniyaa atilleen baga rabbi jaarsa keessa harka deebisee aboo abdi ati arrabooda najjaash jalaa dhaabbadhu faltuu jalaa dhaabbadhu taniin sii dhaamu tana najjaash atis wanniin sii dhaamu fala falfaltu kana sheeticha beetu kana dhaabi bikka kana galaafatamuu teessaa nama waasii godha nuti ammallee wanni biraa agarru sirra bobbaana takkanaati obboleeyyan kiyya hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaa nutti nageen nu jiraadhaan isin jaa onneerraa hin isin jaaladha obboleeyyan kiyya ilmaan oromoodhaa ilmaan abbaa tokko kan kiristaanaa kan waaqeffataadhaa kan muslimaa isiniin jaaladha rabbi jecha bikka jirtaniin nagee isinitti haa ta'u nageen nu jiraadhaa yaada adda addaan nu gumaachaadha baay'een isiniin jaa